Baadiyyaa galta malee magaalaan galtu jedha. Baadiyyaa galta malee magaalaan galtu. Komantii takkamoo akkasitti barbaree ija keetitti ufnan itiniin imimmaan boohii jetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessan fi keessanii jirtu jabaattu ummata qashtii anis naga jira alhamdulillah galata rabbii. Hordoftoota keenya warroonni chaanala keenya faaraa taata subscribe godha warroon hamamaatti nu jajabeessaa komantiidhaan nu arrasaa boksii nuti waa jettanii mootu guddaa tagaagalatuu thank you. Isinin jecha adhammoo waan addaatti waan ajaa'ibaatti. Namni dhaloonni isaatu eessa akka ta'e yoo of wallaalee namni eessarraa akka ga'e eessa bakka kana akka ga'e yoo of wallaalee ta'e nama akkanaa kana jechuudha. Hiriyaan qabdu tokko fakkeenyaaf yookiin abbaa manaatitti abdatu tokko yoo inni akkana isinin jedhu si maaltu sitti dhagama. Bakka kiyyaa of buusii ilaali. Bakka kiyya san ati of buusii ilaali. Otoo nama arrabsin duratti komentiin barreessuun duratti haasaa namaa san keessatti maaltu jira jedhi hubadhu. Kan nama arrabsuuf fidu. Akkas isinin jedha. Hordoftoota kiyya asirratti baadiyyaa galta malee magaalaan galtuu baadiyyaatti dhalattee baadiyyaatti guddattee ka jedhamutu jira. Baadiyyaatti dhalani. Baadiyyaa namoonni tokko yeroo biyya ormaa kana ta'an utoo amma namni sun jecha akkasiisan kakaa'u ta'e jecha akka manaan jedhamee kana ka dubbatamu ta'e nama tokko ani baadiyyaa gonkumaan galu jedhee ka dubbatatu jira. Rakkoota akkan qabu. Baadiyyaa namni galus jira namni galles jira. Waa rakkoon qabu. Addunyaan tun xiqqishuudha hangamuu irra jiraachuu hin dandeettu. Kaleessa hoo eessaa baate ati intala eessaa turte. Irra guddinni keenya shamarran biyya baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaatti dhalattee guddatte. Kabiyyoota arbaa kana guutuutti fudhataa jiran warroota baadiyyaatti dhalatan. Kanaaf baadiyyaa galta malee magaalaa gonkumaan galtuu. Ajaa'iba. Nama ajaa'iba. Isin maal jettu? Akkamitti ilaaltu mee? Waan addaati. Anaaf immoo waa takka rakkoon qabu. Garuu namni sun maaliif jechuu akkas jedhe ka jedhutu ulfaata gaafii nati ta'e. Namni sun maaf akkas jedhe eessa ka'umsi isaa eessarraa ka'eetaniin bakka guddaa ga'e eessarraa ka'eetaniin lafa magaalaa dhufe. Ka'umsi keenya jireenyi keenya yoo namni baadiyyaan jiraanne gonkumaa namni jiraatu hin danda'u. Sababni illee qote bulaan keenya abbootiin keenya qotanii calleessanii nama gara magaalaatti fidanii malaqaatti jijjiira. Warroonni magaalaa sunillee malaqaan isaanirraa bitatu. Gaafa isaan qotanii calleessanii hin fidne eenyutu jiraachuu danda'a gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Gabareen jiraatu malee warra magaalaa jiraachuu hin danda'u. Mootummaan jiraachuu hin danda'u. Gabareerraa galii guddaa argata. Gabareerraa birrii guddaa argata. Gabareerraa waa meeqa argata gabareerraa? Midhaan argata. Bar'ina akkuma nuti asitti lama fakkeenya akkuma warri katamaa magaalaa keessa magaalaa keessa jiru gibira gabbaran gabareelleen gibira gabbaree jiraata. Akkuma namni naxaa jiru jiru. Namni immoo magaalaa maaliif tuffata? Tuffannaan baadiyyaa maaliif tuffata? Shamarran baadiyyaa biyyaan baatee itti galtee maaliif baadiyyaa tuffatte? Wanti isheen baadiyyaa tuffattuu fi jireenyi duraan keessatti argite san keessaa baatee bakka kana geettee bakka of jijjiirra jetteetiniin waan biraa miti beeka. Jijjiirama isii kana agarsiisuuf lafa magaalaa filatte malee tokkuma isii jireenyi isii maatiin isii achi waan ta'eef yeroo kamuu maatii isii bira deemtee yeroo kamuu baadiyyaa deemuuf hawwii qabdi. Fakkeenyaaf nuti amma asii fakkeenyaaf baadiyyaa hawwa bakka maatiin kee jiru san hawwa bakka handhuurri kee itti awwaalamte san hawwita habeeke bakka biraan hanguutu magaalaa jireenya kee yoo ta'u bakka waanan kee eessa yoo yaaddu baadiyyaa yaadda eessa yoo yaaddu horii eeguu yaadda eessa yoo yaadatu seenaa ijoollummaa kee keessatti wantoota akkana kana yaadda jechuudha yaadattee bakka seenaa sitti ta'a. Kanaaf namni tokko aminni jecha akkasii jedhee haa'ani waan biraa jedhu haa'ani waan biraa laaluuf baadiyyaa malee magaalaa jedhu maa yoo kireeffannee teenne magaalaa maal rakkoo qaba. Namni kun bakka akkamitti akka yaadutu na dhibe akkamitti akka ilmi namaa kun itti yaadu. In ulfaata. Bakka akkitti namni ilmi namaa garagarummaa garagara qabu kunuuti garagaraa waan hunduu garagara yaadnis garagara sammuun kunillee garagara. Kanaaf baadiyyaa ta'uu waa rakkoon qabu warri baadiyyaa jibbitan. Ani rakkoon qabu baadiyyaan ta'a. Akkasiin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan obboleetti kiyya
Obboleettiin teenya takka akkasitti barbaree ija keetitti of naqeetii boo'ii jette. Billaa aleeqi ati intala akkami? Ati intala akkami? Meeti ija keetitti of naqee fulaale. Namni keenya dursaa qarbiin tun akkamitti naa qotamti jedhee hin yaadu. Dursa maal namaan jedhu jedhee mataa isaa kana keessatti yaada jechuudha. Dursa nama sanii maal jedheetini as keessatti yaadee qopheeffatee taa'ee barreessa. Har'ee baluun akkas ana bichaa miti maaliif garuu gaafina obboleettii deetan irra gaafii qaba. Ati maali namaati miti hedduutu jiru ijoolleen tokko kan nama arrabsitan. Harka kee kuni fakkeenyaaf harka kee kana yoo balleessin harka kee kana yoo balleessin jechuudha naxaadha. Gaafa deemoo dhoqqeetu waa keessa laayee fiddee keettee mootuyyuu harki kun ni fokkata. Harka kee bira ture fuulli kee bifti keessi fokkata. Sababni isa fokkatu maali? Hojiin kee suni hojii fokkataa waan ta'eef. Nama jala deemtee dhageeffatta viidiyoo namaa. Bakka siin taane miti dhiistee bira kutuu qabdu. Wanni si xaarsee nama walitti si buusu maaltu jira? Ani si arrabsu wallaalle yeroo san koomantii kee deebisee arrabsu barreeffame. Warroonni nama arrabsitan biraa shexaartan koomantiin hin haqama. Riimoof goona salphaadha. Maal isin xaarsa? Laayikii godhi. Si ta'u laayikii godhi si jibbitumoo itti dhiisi bakka nama hin arrabsine. Billaa adeeggatiin intala akkami? Otoo ofiif hin taane ilmoo keetii kun maal ta'e bakka namni abaariin kisee ammaa barfaalladha. Mataa namaatillee hin deebitti. Garuu maal na goote itti arrabsita nama arrabsitu? Ani badnaa ajaa'ibdu akka wayii kanatti ijoollee hedduun kan wayaa turan sababa kanaa jechuudha. Maaluma argattaatummaan koomantii kana keessa? Wannumti itti argattu maalni barreeffama nama arrabsitu keessa? Wanni si fayyade jira erga nama fayyadanii ullee kaanii nama arrabsan jechuudha. Astagfirullah lakki. Maal makkanaas si ga'e? Bakka hojii kee hodhu jireenya kee jiraadhu. Keerii dalagadhu akka jirtutti. Bakka. Gaafa keerii dalagatte. Gaafa namaan jecha takka barreessite. Gaafa waan tokko baratte. Atillee boru akkasuma namni gaarii si barreessaa. Gaariitu si hordofaa. Gaariitu kabaja siif qaba. Bakka guddaa siif qaba. Bakka ati immoo bakka geetti hundatti nama nyaachuuf hin beekin. Bakka geetti hundatti koomantii fokkataa barreessuuf hin beekin. Sababni isallee maali? Gaafa koomantii babbadaa namaa barreessite namni yookiin aaree waan anama waa fedhe siin jechuu danda'a. Bakka sirrii miti obboleettiitti yaa. Bakka of ta'uuf jiraadhu namarraa fagaadhu jechuun namarraa suuf hin beekin viidiyoo nama hunda dhageeffattu yoo si ta'e laayikii godhu si jetetti dhiisi bakka. Maaltu dhimma kanaan si ga'e arrabsu kana hunda? Maaltu akkana godhi si ga'e? Meeshee ishee anaan jettee jirta. Barbaree san ofii keetii bakka biraatti of hin naqin. Ija jechuuf iji si jaamti jechuudha. Mee eegumseetuuf godhi ilaali. Yookiin immoo harka kee kanatti qoblaan murii akka tasaa. Bakka sanitti jechuudha bakka billoofni guddallee sin ajajuun. Bakka billoofni walitti barbaree naqime. Ija dhiisi. Billaalee kee yaadiin akkasitti sammuu ta'e xiqqeessite gadi yaadiin. Kaf uf golgodhe. Bakka guddaan uf ga'uuf uf yaade. Boreessa gaa jedhii tattaafadhu. Har'aan siin nama arrabsiisu yookiin waggaa lamaan kana yuutuubii banachuuf tattaafatta. Ijoolleen tokko mallaqaa jetteetiin hin boottaa mallaqaa jetteetiin hin boottaa. Maalaan mallaqa yuutuubiitiin jiraachaa jira isaa amma jiraadhu. Moo maatii keetu mallaqa yuutuubiitiin jiraata. Moo hiriyaa keetu mallaqa yuutuubiitiin jiraata. Gaafa rabbiin riskii sitti bane moo waan fedhee rabbi si jiraachisuu danda'a. Ati maaltu si galche? Bakka maaluma isin galche? Mii maal faayidaan ati argattu maali? Ani fakkeenya boo'e dhimma biraa boo'edha. Dhimma mallaqa yuutuubii boo'edha. Si maaluma si galche? Hin gorsitamoo bargaariin nama gorsa. Bargaariin hin boo'in jedhe si gorsa. Badaan immoo karaa badaa si gorsa. Si arrabsa. Waan hojiin biraan qabu mitiire si arrabsa. Maal si godhe? Mi'anummaa miskiinni tun maal si godhe? Qubaasuma gabaabatte. Maal si godhe anummaa miskiinni tun? Waan badaa hojjedhe gadhiisaa jiramoo? Maal si godhe? Takka lama miti ijoollee lama moo sadii akkasii
takka nama sadii ta'e afur ta'e akkas ijoollee akka ganama sadiima bakka xiqqaatu sadii irraan tartu warroonni koomantii naa barreessan isaan suni hiriyoota na fakkaata. Anallee akkasii bar matama keessaniifuu laalladha saalfannaa isa bakka aayila jiraa miti. Akkas isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Maaliif hojjettanii namni nama arrabsu wallaahi yoomuu hin milkaa'u. Ati akkas ta'e ati gichuu jette ati maal jette jeeka hunduu hin jedhaani. Harki ishee baratamuu bakka geettu hundatti keeriin barreessitu. Ani immoo namoota kana hin xiyyeeffadhaa beeka waan isin ajaaborraa. Seenin ilaala koomantii bakka biraatitti sababni maaliif namni suni nama akkamii akka ta'e yoo qubeen isaa yookiin nama tokko qubee baasu nama tokko lakkoofsota maqaa dheeressee barreessu. Maaliif akkas ta'a? Hin ta'u nama hin arrabsin. Nama arrabsu waa bu'aan qabu gorsi anaata namatu gorsite faayidaa si qaba. Hagumaan akka ta'uu dubbadhee mataan alu. Akkasin jechuu barbaada. Isinin jechuu barbaada uummata kiyya dhiifama wallaahi otoo isinitti haasa'aa jiru waan isin ajaa'iburraa yeroo dheeraaf jiru bakka mataan akkas ta'a. Otoo isinitti haasa'aa jiru bakka akkas iji kiyyoo jettee walitti harkifamtee ilaalaa iji kiyya jechuudha. Akkasin jechuu barbaade nama arrabsinaa keeree namaaf yaada. Keeree dubbadhaa boru keeree argattu bakka maal isinii godhaa nama arrabsiteen. Ana modoo gabee akkana jedhee sarabse waa faayidaan waan arrabni kiyya kun gogu malee. Bakka kanaaf akkasiin jechuu barbaada wallaahi dadhabeen jira. Iji walumatti na deemte. Akkasii isin jechaa jira hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo haaraa qabadhaa isin dhufaa jira. Viidiyoo kee kana mootuyyuu yuutuubii kee kana please guddisaa like godhaa share godhaa subscribe godhaa namoota burguddaa bira kan bakka laayikiin hin jiru dhugaa dubbachuuf laayikii gootan maal qaba. Isin jechuu barbaada uummata kiyya uummata qashtii uummata jaalatamaa uummata kabajamaa kabaja namaaf qabu nama jajjabeessitu hiriyoonni kiyyas akkasuma iddoo akka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Inshallah waan hundumaayyuu wal bira jirra. Akkasii robba khairaa taasisu rabbiin nu alaafisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Isin jechuu barbaada namoonni yaada qabaattan seenaa namoonni qabaattan bakka wantoota mataa tokko irraayyuu yaa koomantii kiyyaa sanduuqni poostii koomantii kiyyaa banaa jira yeroo hundumaa ni argamna barreessaa yaada keessan seenaa keessan mudannoo keessan gara viidiyootti isin jijjiirree hojjechuu dandeenya. Akkasuma mootii namoonni jaalala isaaniitiin wal dhabee kanneen kanas namoonni kaachuu barbaadan rakkoota kan qabu waan akkasii jettee kaayuu dandeetta sarara takka yookiin lama isa sanarratti finnee isin dubbachuu dandeenya garam salphaananii kanaaf kana fakkaataa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa uummata qashtii uummata jaalatamaa uummata kabajamaa jabaadhaa viidiyoo kee kana share godhaa namoota hedduu biraan gahaa akka fuulduratti cimee wantoota gaggaarii irratti isin hojjedhu. Isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.